jecha irraa itti aanu confusing English words keessatti kan ilaaluuf deemnu waa'ee borrow jecha jettuu fi lend jettuuti. Jechi lameen kun akka jecha affectii fi effectiidha walitti dhufeenya guddaan qaban. Maal isaaniitu walitti dhufare gaafiidha jechuudha kun. Okay, jechi borrow jettu namarraa waa ergifatu yoo ta'u, jechi lend jettu namaaf waa ergisuu jechuudha. As simple as that. Okay. Mee gadi buunee ibsa isaaniitii fi fakkeenyota isaanii hojjaa ilaallu. Borrow is a verb jedha. Jechi borrow jettu maali? Garee verbii yookiin immoo gocha ibsituu keessatti ramadamti. Okay, it is to take something from someone for a short time. To take something namarraa waa fudhachuu from someone. To take something waa fudhachuu jechuudha. From someone nama wayirraa for a short time yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Okay. Wani waanuma namni isin ibse wanta tokko nama biraarraa yeroo muraasaaf fudhachuu yookiin immoo ergifachuu jechuudha. For example, can I borrow your pen jedhe nam tokko dhufe. Can I borrow your pen? Maal jechuudha? Can I borrow danda'a maaloo ergifachuu jechuudha. Ani ergifachuu danda'a your pen qalama kee ergifachuu danda'a jette nama tokko gaafachaa jirta jechuudha. Okay. This means can I take your pen and return it later? Kana jechuun can I take your pen qalama kee fudhee and return it later? Booda sii deebisuu jechuudha jechuudha. Walumaa galatti hiikni isaa. Fakkeenyi nuti aanu she borrowed some money from her friend. She borrowed isheen liqeeffatteetti some money maallaqa wayii jechuudha hamma tokko from her friend hiriyaa isheerraa. This means that she took some money that she will return later. Kana jechuun she took money maallaqa fudhatteerti that she will return kan ishiin deebistu jechuudha. Later booda kan deebisu teessu maallaqa namarraa fudhachuu jechuun maal jechuudha? Ergifachuu yookiin immoo liqeeffachuu jechuudha walumaa galatti jechi borrow jettu. Asirratti jechoota tokko tokko kan ifa isin hin taane yoo jiraate highlight isin godhuudhaan kan hojii ilaallu ta'a jechuudha. Jechi take jettu maal jechuudha? Fudhachuu jechuudha. Okay, something yeroo jennu maal jechuudha? Wanta wayii from someone nama wayirraa. Okay. Short time jechuun yeroo gabaabaaf. For short time yeroo gabaabaaf wanta wayii nama wayirraa fudhachuu jennee. Okay. Asirratti jecha haaroon hin jiru. Iddoo kana can I borrow jechuun beekamaadha. Your pen qalama kee ergifadhu. Jecha haaroon asii jirtu I think nama Ingiliffaa haarawaatiif jechuudha. Return ka jettu jechuudha. Can I take fudhadhee jechuudha. Fudhachuu danda'a your pen and return it later. Booda si deebisuu jechuudha. Okay. Kan biraa jecha haaroo isinitti ta'u maaltu jira iddoo kana hin jiru. Maybe jechi took jettu. Akkasuma jechi take jettu garaagarummaan isaa maali jettanii namoota Ingiliffaa haarawaa jechuudha gaafachuu maltanii. Garaagarummaan isaanii jechi take jettu simple presentidha yookiin presentidha. Jechi took jettu pastidha jechuudha. Okay. Kana jechuun kun wanta taatee ammaa yoo ta'u tookiin immoo wanta darbe agarsiiste jechuudha. She took jedhami isheen fudhatte money maallaqa that she will return later booda kan deebistu maallaqa fudhattee jirti. Jechi gochi fudhachuudha darbee jira jechuudha. Asirra yoo kan fudhannu ta'e can I take jedhee fudhachuu danda'a jedhee ganaa gaafatu jira yookiin wilii gaafatu jira hin fudhanne jechuudha. Can I take your pen qalama kee fudhachuu danda'a and return it later booda si deebisa jechuudha. So
kanneen jecha haaraa jedheeti yaada. Mee kan itti aanutti hoggaa dabarru maaltu jira? Faallaa isaati jechuudha. Lend jedha. Lend. Lend means lend yeroo jennu garee verbii jalatti argamti. Okay, it is under category of verb, so it means to give something to someone for a short time. Okay, kana jechuun to give something wanta wayii kennu. Okay, wanta wayii kennu to someone nama wayiitiif for short time yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Okay, yeroo muraasaaf waa nama ergisuu jechuudha. Karreefu ergifachuu yoo ta'e kun immoo atiitu ergisa jechuudha, ergisuu jechuudha. For example, I can lend you my phone. Maal jechuudha? Bilbila koo siif ergisuu danda'a jechuu jira. This means I will give you my phone for a short time. Bilbila koo I will give you siifin kanna. For what? For a short time. Yeroo gabaabaaf. So booda hin deebiftaa jechuudha. Jechaa jira karaa biraatiin. Inni kun immoo he lent me his book yesterday. Inni naaf maal godhee jira? Naaf kennee jira yookiin immoo naaf ergisee jira. His book kitaaba isaa yesterday. Asirratti lend jechuu fi lent jechuun maal jenne? Lending present yeroo taatu akkuma reefu san jechuudha. Akkuma take fi took jenne san lending present yeroo taatu lentiin immoo past taate jechuudha. He lent me his book yesterday. Asirratti he borrowed me hin jennu jechuudha. He lent me. So he lent me his book yesterday. Inni kaleessa kitaaba isaa naaf ergise. This means he gave me his book. Inni kitaaba isaa naaf kenne jechuudha. To use it for a while. Yeroo muraasaaf akkaan fayyadamuuf jechuudha. Okay. Osoon xumurre dura jechoota haarawaa isinitti ta'a jedhee yaadu yookiin immoo summarize isinii godha jechuudha. Akkuma argitan lend jechuun verbii keessatti kan godhamtu yookiin immoo gocha keessatti kan argamtu yoo taatu hiikni isaa to give something jechuudha. To give something wanta wayii, to give something wanta wayii kennu jechuudha. To what? To someone nama wayiitiif wanta wayii nama wayiitiif kennu. For what? For short time yeroo gabaabaadhaaf namaaf waa kennu yookiin immoo ergisuu jechuudha. So fakkeenya hojii ilaallee turre jecha haarawaa isinitti jedhee yaadu yoo jiraate jecha while jettu tana qofa. So while jechuun yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Himoota kana pronunciation isaa eegnee waliin haa jennu al tokko. I can lend you my phone. I can lend you my phone. Bilbila koo siif hin ergisa. Bilbila koo siif ergisuu danda'a jechuudha. Jechi biraa I'll give you my phone for a short time. Bilbila koo yeroo gabaabaa siif hin kennaa jechuudha hiikni isaa. Hiikni jecha kana I'll give you my phone for a short time. Bilbila koo yeroo gabaabaa siif ergisaa yookiin siif kennaa jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu kolaalle he lent me his book yesterday. Asirratti yesterday jechuun beekanii bira kaleessa jechuudha. So he lent me na ergisee ture his book yesterday. Kitaaba isaa kaleessa na ergisee ture jechuudha. Okay. This means he gave me inni na kennee ture jecha give jettu. Okay, presentitti jecha kun yeroo presenti ta'u give jennaani. Past itti immoo yoo dabre wanta darbe haasoo barbaanne gave jenna jechuudha. Simple past dha. So he gave me his book to use for a while. Kitaaba isaa naaf kenne to use fayyadamuudhaaf akkaan fayyadamuuf for a while yeroo gabaabaadhaaf. Okay, for a while yeroo jennu yeroo muraasaaf yeroo gabaabaaf. This means you're gonna return it. Deebisuudhaaf deemtaa jechuudha wanta ergifatte kana. So barumsi keenya kan jechoota confusing English words jettu kutaan irraa asirratti raawwata. Kutaa biraatiin wantoota walfakkaatuu fi wantoota adda addaas akkasumatti kan itti deebinu ta'a. Channel kanaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa.
warreen duraan nu hordofaa jirtan immoo viidiyoo kana like gochuudhaan akkasuma share gochuudhaan akka nama baay'ee bira geessu gochuun dagatinaadha. Amma asuma irratti haa dhaabnu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.